Kana limitina fibse ifatina base Chubu konduma anabise ikena Nagaa Waaqayyoo isiniif haa ta'u akkam jirtu hordoftoota keenya kun sagantaa birmadummaa tan obboleessa keessan faarfataa Eeliyaas Gabulaatii sagantaan birmadummaa yeroo hundumaa galgala roobii sa'aatii 3 walakkaadhaa kaaseetu kan inni isiniif darbu akka carraa ta'ee reefuu gara sagantaa kana hordofuu kan warri dhuftan yoo jiraattan baga nagaadhaan dhuftan isiniin jedha gooftaan guddaa isin eebbisu sagantaan birmadummaa YouTube channel irrattidha kan isiniif darbu Eeliyaas Gabulaa official channel kan jedhu irrattidha kan isiniif darbu kanaafi jalqabaa kaasaati hordofaa warri har'a reefuu haaraa dhuftan jalqabaa kaasaati hordofaa amma kutaa 29ffaarra geenyeetu jirra sagantaa barumsaadha kan nuun walii wajjiniin barataa jirru kan walii wajjiniin dabarsaa jiru barumsadha waan ta'eef jalqabaa kaasaati hordofaa YouTube kana subscribe share comment like gochuu hin dagatinaa waliif dabarsaa facaasaa sagantaan kun sagantaan sagalee Waaqayyoo qulqullummaatti irratti darbudha waan ta'eef baay'ee soora lubbuu keessaniif kan isin barbaachisudha sagalee Waaqayyoo qulqulluu sagalee Waaqayyoo tasirratti darba gooftaan guddisee isin eebbisuu yaadanaa kennaa warri jirtan barreeffamaan bilbilaan YouTube kanarrattis akkasuma Facebook irratti TikTok irratti warri yaada kennaa jirtan hundi keessan gooftaan guddaa isin eebbisu eebbifamaan isiniin jedha egaa sagantaa keenya guyyaarraa itti fufnaa walii wajjin Waaqayyoon kadhanneetu gooftaan akka inni nutti dubbatu hafuurri qulqulluun sagantaa kana guutummaa isaa akka inni dhuunfatu walii wajjin kadhanneetu sagantaa keenya jalqabna ammallee eessan deebina jalqabaa kaasaatee amma xumuraatti nu waliin tura gooftaan isin eebbisu egaa sagantaan kun sagantaa baay'ee barbaachisaa ta'uu isaa ammallee irra deebiin isinitti hima namoonni karaa garaagaraa na deeggaraa jirtan gooftaan guddaa isin eebbisu yeroo hundumaa torbaniin giraafiksii isaa hojjechuudhaan Yoonaas Geetaachoo Waaqayyo gooftaan isa eebbisu amma immoo kaameraa kana naa qabatee kan jiru Sooressaa Geetaachoo gooftaan si eebbisu isaan kun yeroo hundumaa warra sagantaa kana na wajjiniin gatii baasaa jiran keessaa tokkodha gooftaan guddaa isaan eebbisuun isaaniin jedha biyya garaagaraarraa kadhannaadhaan waan adda addaatiin warri na deeggaraa jirtan hundi keessan Waaqayyo isin eebbisu mee kadhannee sagantaa keenya jalqabna gooftaa guddifnee si galateeffannaa waa'ee gaarummaa keef waa'ee gargaarsa keef galannii ulfinni teessoo kee irratti siif haa ta'u maqaan kee bara baraan kan eebbifame haa ta'u yaa gooftaa sagantaan kun kan keeti sabi si dhaggeeffataa jiru kun kan keeti maqaa Yesuus Kiristoosiin akka ati nutti dubbattu si kadhannaa nuu dhaga'i maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin sagantaa kanaan kan mormu dubbii kee akka nuun hin hubanne akka nuun hin baranne kan nu lolu iddoo garaagaraa biyya garaagaraarra taa'ee yaada keenya fuudhee kan deemu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan rukutame haa ta'u yaa Waaqayyo jalqabaaf xumura nuuf ta'i galannii ulfinni siif haa ta'u waan nu dhageesseef ulfaadhu ameen. Tole yeroo darbee walii wajjiniin egaa nama Waaqayyotti dubbate akkamiin beekna kan jedhu qabxii tokko jalatti gara kutaa 3 fudhannee ilaalaa turre innis maalii nama Waaqayyotti dubbatee safartuu godhannee Yohaannis cuuphaarra dhaabbanneetu kan nuun walii wajjiniin ilaalaa jirru isarra dhaabbannee Yohaannis cuuphaa bira sagaleen Waaqayyoo gaafa dhaqee Waaqayyo gaafa isatti dubbate nama kanatti Waaqayyotti dubbateera nama kanatti Waaqayyo ergatti dubbatee waan erga isatti dubbatame booddee inni godhetu ilaalla namoota Waaqayyotti dubbates akkasumaan kan nuun ilaallee adda baafanna Yohaannis cuuphaa safartuu godhanneetu ittiin ilaaluu dandeenya namoota Waaqayyoo nutti dubbateera jedhanii har'a utuu Waaqayyotti hin dubbatiinis natti dubbateera kan jedhan jiru Waaqayyo isaanitti dubbatee dhuguma immoo kan Waaqayyo isaanitti dubbatee jennaan nu biraan ga'anii yaada Waaqayyoo sagalee Waaqayyoo kan nu biraan ga'anii karaa garaagaraatiin warri nu tajaajilaa jiran jiru. Akkuma kanaa immoo warra dhugaa caalaa warri sobaa bara isaanitti baay'atan akkuma sagaleen Waaqayyoo jedhu Waaqayyootu natti dubbate jedhu jajabinaan. Isaan kana adda baafachuudhaaf baay'ee nu barbaachisa sagaleen Waaqayyoo walii wajjin barachuun obboloota koo. Kanaaf Waaqayyo nama inni itti dubbate
akkamiin beekna kan jedhu Yohaannis Cuuphaan jalqaba dura sagalee Waaqayyoo gara isaa gaafa dhaqee maal godhisa jedhu walii wajjin ilaaluu jalqabneerra. Har'a kutaa lammaffaa isaati isa lammaffaadha kan walii wajjin ilaallu. Innis inni lammaffaan nama Waaqayyotti dubbatee miinjeedha. Inni lammaffaan miinjee kana gaafa sagalee Waaqayyoo Yohaannis boqonnaa 3:26 irraa kaafnee walii wajjin gaafa dubbifannu nuu gala miinjeedha. Namni Waaqayyotti dubbate kamillee tajaajilaan kamillee miinjeedha. Miinjeedha. Mee isiniifan dubbisa. Bartoonni sun gara Yohaannis dhufanii yaa barsiisaa inni gama Yordaanositti si wajjin hin ture atis immoo dhugaa baateef suni kunoo hin cuuphaa. Hundumtinuus gara isaa dhaqaa jiru jedhanii itti himan. Yohaannis yommus deebisee namni Waaqarraa isaaf kenname malee waan tokko illee fudhachuu hin danda'u. Ani Kiristoos miti garuu fuula isaa duran ergame jedhee akkuman dubbadde isin ofii keessanii dhugaa naaf baatu. Misirroon kan manaa qabu inni dhirsa misirrooti miinjeen inni isa dhaggeeffatu garuu sagalee dhirsa misirroo dhaga'uutti guddaa hin gammada. Anis akkuma kanaati gammachuun koo amma guutuu in ta'a. Inni sun guddachaa deemuun in ta'aaf ani garuu xiqqaachaa deemuun anaaf in ta'a jedheetu dubbata Yohaannis iddoo kanatti waa Yohaannis Cuuphaa gaafa barreessu Yohaannis Cuuphaan iddoo kanatti kan waan Yohaannis Cuuphaan dubbate iddoo kanatti kan Yohaannis barreesse gara xumuraa irrattidha. Yohaannis Cuuphaan ergama isaa hundumaa xumuree yeroo inni fixee taa'aa jiruudhaan waggaa 3 walakkaa tajaajila isaa xumuree yeroo inni taa'aa jirudha. Yohaannis kan inni iddoo kanatti barreesse. Nam kun laga Yordaanositti namooti 60,000 lakkaa'aman itti yaa'anii hafuura masa kutanitti namni itti baay'ate namni isa dhaggeeffatu namni inni itti lallabu maccadha baay'ee ture namni isa dhaggeeffatu magaalaa dhiise gara laga Yordaanositti yaa'ee nama waltajjii guddaa qabudha. Walumaa gala nama waltajjii guddaa qabu turedha namichi kun. Nama baay'ee namni isa dhaggeeffatu abbootii qabeenyaa abbootiin taayitaa mootota dabalatee warri biyya bulchan amma isaan sodaatanitti nama tajaajilaa turedha namni kun. Nama salphaa isinitti fakkaate nama odeensii baay'ee qabudha. Nama akkasii ture. Hin xumuree gabaabaadhumatti hojii isaa xumuree yeroo inni jirudha yeroon kun. Yeroo hundumaa tajaajila isaa keessatti waa'ee ofii isaatiin haasa'u, waa'ee ofii isaatiin dubbatu, waa'ee ofii isaatiin ani akkasidhan jedhu inni yeroo hundumaa kan inni agarsiisu Kiristoosiin ture. Kiristoosidha ilaa Kiristoosi kan isin barbaachisu jedhee Kiristoosiin isaaniitu inni lallabu uummanni laga sanatti dhiisee Yesuus Kiristoos duukaa sokke. Tokko tuusa biratti nafin ilaalame nama kaleessa macca meeqa barsiisaa ture baay'ee ulfaataadha wanti kun. Utuu arra nudha ta'e maal akka nu goonu hin beeku. Ani namichi kun nama addaati anaaf. Anaaf Yohaannis Cuuphaa jechuun nama addaati. Nama addaa. Dhugaan isinii jedha. Kanaaf gooftaan Yesuus Kiristoos iyyuu dubartiin kan deesse keessaa kan akka Yohaannis Cuuphaa hin jiru kan inni jedheef kana. Dafee tajaajilee macca meeqa Yesuus duukaa dachaase. Namni tokko utuu nafin Yesuus duukaa yaate sun. Ergamooti isaallee dabalatee ergamooti isaallee kaleessa warri isa wajjin turan ergamoota qaba akkuma gooftaa Yesuus Kiristoos. Ergamoota isaa dabalatee tokkotuu biratti nafin duukaa sokkan. Ergamoonni isaa duukaa sokkan. Ilaalaa kaleessa namaan macca meeqa tajaajilu macca miti har'a nam tokko mucaan xiqqoon tokko biratti naf duukaa sokkan. Min aynet yetaaddale ሰው ነው. Nama akkam carra qabeessa dhabee yaadaan. Maaloo tajaajilli keenya akkasituu ta'in jedhee mali. Dhugaan isin jedha warri sammuun keenya fayyaa tajaajilli koo namni na dhiiseetu sokkee Yesuus duuka. Namni si dhiiseetu sokkee Yesuus duuka. Namni si dhiisee Yesuusin argate Yesuus duukaatu sokkee. Fiixaan ba'umsi guddaan isa kana. Fiixaan ba'u namni tokko fiixaan ba'i kan nuun jennu kanadha. Dhugaan isin jedha. Namni Yesuus Kiristoos duukaa sokke. Tokkotu nafin duukaa sokke. Namootaaf immoo hin galle akka warra bara kanaa jechuudha. Akka warra bara kana namootaaf hin galle namoota baay'eedhaaf hin galle tajaajilli Yohaannis Cuuphaa. Eenyummaa isaa hin beekan namoonni baay'een. Maal akka inni ta'e hin beekan namoonni baay'een.
Ergamoota isaatu duduuba deebi'anii dhufaniitu maal goonuu jedhani maal inni jedhani hin gaddaniif Yohaannis Cuuphaadha. Maaliif nama kaleessa baay'ee tajaajilaa ture, namni baay'een isa dhaggeeffatu, nama mootota dabalatee illee sodaatanii room'anii fi nama akkasiitu manatti gale. Dhugaan isin jala manatti gale qubaasaa manatti gale naani hin gaddaniif hin dhufan garasaa hin galleef isaaniif. Hin dhufanii garasaa akka jajjabeessu wayii tokko garasaa dhufan. Maal goonuu kunooti afaanuma keetiin gudi of goote waan akkasii ta'e isaan isaanii afaanuma keetiin dubbattee isa hordofaa jettee innati dhugaa baateef sun kunoo funaannate nama hundumaa fudhatee sokkee jedhanii gaddanii fi dhufanii itti haasa'utti ka'an. Maal goonuu akkan taa'ee yaadutti yoo barreeffamuudhaa baateyyuu akkan taa'ee yaadutti akkam goonii namicha isa kana sagaarummaa isaa haasofne tu maqaa isaa xureessinee saba deeffannee wayyuu minaamin jechuufaa waan yaadan faanatti fakkaata keessaa kana yaaduun isaanii faanuudha. Sababi isaa kaleessa nama hedduu duukaa jira har'a gaafa qobaatti hafu kun feerii miti jedhanii yaadaniitu isaan. Yohaannis Cuuphaan garuu baay'ee gammachuusaa xaaraa rukkutee gammachuusaa sadhumaarra gahee gammadaa isaa jira Yohaannis. Maal akka tajaajilu beeka waan ta'eef ergama isaa beeka waan ta'eef Waaqayyo waan inni isaan jedhee hojjetee xumureera waan ta'eef Waaqayyo gooftaan tajaajila akkasii si haa godhu. Waaqayyo gooftaan jireenya akkasii nuuf haa laatu dhugaan isin jala hin fixe. Maal godhee fixe? Yesuus duukaa buuse nama hundumaa. Yesuus duukaa buuse. Gaafa isaan jajjabeessuu dhufanii isiniif hin galleedheen Yohaannis. Isiniif hin galleedheetu san isinii dubbise kana isaanitti dubbate. Yohaannis yommus deebisee namni yoo waaqarraa ta'e isaaf kenname malee waa tokkollee fudhachuu hin danda'u. Maqaan gooftaa eebbifamu. Miseensa kee maal kee kan Waaqayyoo yoo ta'e fudhate sokka. Kan Waaqayyoo nama ta'etu namni isa hordofaa jira. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame ta'e. Kan Waaqayyoo biraa ta'edha. Inni Yesuus Kiristoos Waaqayyoo biraa dhufe. Isa beeksisuudhaafidhaan siluma isaa tajaajilli koo. Isadha ani miinjeedha iddoo kanatti. Ani miinjeedha. Miinjeeni mushurraadhaa fi mushurraa dhirsa misirroo mushurraa walitti fiduudha. Hojiinsaa kanadha jedheen. Ani kana godheeraa jedhe bal'inaan torban dhufu walii wajjin ilaala. Rakkina guyyaa har'aa jiru akka Yohaannis Cuuphaa kana ta'uu dhiisuurraa kan ka'e wanti baay'een akka inni babbadaa jiru torban dhufu walii wajjin ilaala. Keessumaa warri sobdoonni kan nuun ittiin adda baafannu iddoo kanattidha. Miinjee ta'uutu irra jiraata tajaajilaan tokko. Miinjee jechuun beektu siniyyuu walitti fiduudha. Sabi kun mushurraadha. Yesuus Kiristoos dhirsa misirroodha. Isaan kana walitti dabarsee walitti wal agarsiise keessaa galuu jechuudha. Kanadha hojiin kee. Tajaajiltoonni ani karaa koo namni tokko akka na jaju namni tokko akka nol na kakaasu hin barbaadan karaa koo. Namni tajaajiluun Yesuusin argeera ta'e jenna. Yesuus Kiristoos duukaa sokkennaan naafuun bilbilii dhimma nama sanaan qabu. Yesuusin argateera taanaan ana fiixan boonsi koo kana. Tajaajilaan inni sirriin akkas. Raajiin inni sirriin akkas. Nama isin argitanii nama tokko gaafa argitan Yesuus Kiristoosin isin hin agarsiisu ta'inna. Yesuus Kiristoosin tajaajila keessatti hin argitan taatanina. Yesuusii wajjin waliin argitan taanaan Yesuusii wajjin garaagara isin baasa ta'e jennaan namsun waaqa biraa hin argamne naamana. Namsun waaqa biraa hin argamne. Kana tokko shakkii tokko hin qabaatina. Adda baafachuudhaaf kadhannaa isaan dhaqina. Namni Yesuusii wajjin wal nun agarsiifne inni seexana biraa dhufe. Inni ergamaa seexanaati malee ergamaa Waaqayyoo miti. Waaqayyo biraa dubbiin dhufu sagaleen Waaqayyo hundumtu Waaqayyo ilma koo isa kana gaafa Yohaannis Yesuus Kiristoosin cuuphee waa tokko jedhe Waaqayyo abbaan waaqarra. Ilma koo isa kana fedhi koo kan inni karaa isaa raawwatu. Kanaafuu maal isa dhagaa jedhe sagaleen waaqarra abbaan. Argitanii Yesuus Kiristoosin akka nu dhageenyu Yesuus Kiristoosin akka nu hordofnu fedhi Waaqayyo. Tajaajilaan kamiyyuu Yesuus Kiristoosin nu agarsiisuu irra jiraata. Sababni isaa maali? Waaqayyo ergaa lama qabu. Ilma isaa Yesuus Kiristoosin akka nu hordofnu, ilma isaa Yesuus Kiristoositti akka nu naman, ilma isaa Yesuus Kiristoos duukaa akka nu sokkinu. Tajaajilaan tokko Yesuusin sin agarsiisu ta'ee jennaan inni tajaajilaa miti. Inni raajii miti. Miinjeedha inni sirrii. Miinjeen dhirsa misirroo wal lamaan isaanii walitti fiduudha miti. Torban dhufu bareechanii isa kana hojii misirroo torban dhufu walii wajjin hin ilaalla. Kanaaf
Iddoo kanatti Yohaannis ergaa koo xumuradheerani. Anaaf naan gaddiina gammachuun koo xaaraarra gaheeraan. Maal jennaan ani dhokachuun jedhe. Ani dhokadhee inni mul'ataa jedhe. Ani badee inni argamaa jedhe. Isa kanadha siluma isaa jedheen. Ani gadi deemaa inni immoo ol deemaa deema. Maqaan gooftaa kan eebbifame ta'u tajaajila akkamiiti maaloo fiixaan ba'umsa akkamiiti dhugaan isiniin jedha. Yeroo ati tajaajiltu, yeroo ati raajju, namni Yesuus duukaa si dhiise, waa'ee kee dhiisee gaafa ati tajaajiltu har'a Yesuusin nan arga. Har'a tajaajila irraa dinqiidha. Shubbisaa oolle, utaalaa oolle utuu hin ta'in namni har'a Yesuusin nan arga. Har'a mee sagantaa irraa irratti Yesuusin arga. Maqaa koo hin dhayin namni. Maqaa koo hin dhayin aafu. Yesuus Kiristoosin argee, Yesuus Kiristoosin nan arge har'a haa jedhu namni. Akkasidha tajaajilli inni sirriin, raajummaan inni sirriin. Bara keenya keessa garuu dhugaan isiniin jedha. Akka Yohaannis Cuuphaa kan. Yohaannis Cuuphaan ofiisaa gad deebee Yesuus Kiristoosin mul'ise. Ofiisaa dhokatee Yesuus Kiristoosin mul'ise. Ofiisaa badee Yesuus Kiristoos argame. Ofiisaarraa namni gara isaa gaafa inni dhaqu deema kunoo kan isin fayyisu isa kana oolaan inni isiniif qalamu isa kana masiihichi isa duukaa sokkaa jedha namni gaafa inni gara isaa dhaqu kaama geen hin jedhu welkaam asuma tutturaa ammas deddeebi'aa garuma koo ana bira hin jedhu Yohaannis Cuuphaan Yesuus duukaa sokkaa nama hundumaa Yesuus duukaa dachaasee fixee qobaatta maqaan Waaqayyoo kan eebbifame ta'u har'a dhugaanuun akkas goona. Keessumaa warra sobdoota jedhaman kun silaa uummata akka qabeenyaattidha kan isaan lakkaawwatan. Dhugaan isin jedha isin koo hoolota Waaqayyoo miti. Hoolota Waaqayyoo miti baay'een keessan isaan biratti isin oolaadhuma suma noormaaliidha isin. Isinirraa ilmatuu, isinirraa fudhatuu, isinirraa nyaatuu, isinirraa saamuu isin qabeenya isaaniiti. Kana ofii isaanii natti maniiru kanaan dura. Kana ofii isaanii gabaa keenyarra hin dhaabbatiin naan jedhaniiru kanaan dura. Dhuguman isin jedha. Gabaa keenyarra hin dhaabbatiin maali faarfannaa maduwaayoo faarfatte maal ta'a gabaa keenyarra maa dhaabbatte isaan gabaa isinirraa ilmatu. Yohaannis Cuuphaan garuu akkasumatti sokkaa Yesuus duukaa deemaa Yesuus duukaa sokkaa Yesuus duukaa ammatu dhugaan isiniin jedha uummata addaraasha isaanii sana keessa jirutu Yesuus fooniin dhufe jechuudha. Yesuus Kiristoos duukaa namni yaa'eetu inni sokke. Yesuus waan isanii duuriyyeetti bitanii Yesuusin reebsisodee yaadanii najjisiisodee yaadu. Fariisota caalu warri har'a. Fariisota bara sanaa caalu warri har'a. Dhugaan isin jedhe Yesuus addaraasha duwwaatti hambiseetu inni sokke. Anjee gabaa keenyaa jedhuun. Duuriyyeetti bitanii miliyoonaan duuriyyeetti bitanii ajjeesisu. Dhugaan isin jedhe. Sabab isaa Yesuus Kiristoosiin hin agarru amma isaan biratti isaan miijeetu hin ta'in ofiidhuma isaanii mushurraa ta'aniiru. Isaanidha maqaan isaanii dhaamuudha yoo baate. Yesuus Kiristoos akkas naa godheetu jettanii televizyiinii isaanii irratti hin darbitan. Sabab isaa maaliif? Ofii isaanii mul'isuu barbaadu. Yesuusiin miti kan isaan mul'isan. Yesuusiin hin arginu isaan biratti. Yesuus miti isaan biratti guddaan isaaniidha malee. Ofii isaaniidha kan isaan haasan. Waa'ee ofii isaanii dubbatu. Yohaannis Cuuphaan ati eenyu waa'ee korraa maal qabdan sagalee lafa onaa keessaa iyyuudha. Ilaa masiisa kana jedha Yohaannis Cuuphaan. Achittan dhaladhee ani tuun gaaf tokko akkas kadhadhu abiddi waaqarraa bu'ee utuun akkas godhoo akkas ta'ee hin jedhu akka warrarraa. Isaan kun seenaa isaanii tuma isaan haasa'anii sagantaan dhumu. Warrarraa. Raajanii du'aniiru. Isaan waaqa biraa ergame miti. Inni waaqa biraa ergame waa'ee Yesuus haasa'a. Waaqayyo fedhiin koo kan inni ittiin raawwatu isa kana Yesuusin dhagaa jedhe Waaqayyo. Waaqayyo ilma isaa Yesuus Kiristoosin akka nuun haasofnu barbaada. Ilma isaa Yesuus Kiristoosin akka nuun ol qabnu barbaada. Tajaajila keenya keessatti ilmi isaa Yesuus Kiristoos akka nuun ol ka'u barbaada. Akka nuun ol kaanu barbaadu Waaqayyo. Nu miti kan ol ka'u Yesuus nu gaddeebinee deemna. Ulfinni keenya gadi, ulfinni Yesuus oli. Maqaan keenya gadi bu'a, maqaan isaa oli. Nu garuu har'a waa'ee keenya haasofna waltajjii irratti ana jechuun akkasi anatti buutanii jennaanii jedhamu ammuma kana duutu amma kana akka taata jedhu warri har'a waa'ee isaaniitu haasa'an iddoo tokkotti ana bidda buusee Yesuus Kiristoos hin jedhan Yesuus Kiristoos na fayyisee yootaan isaan biratti fudhataman qabde. Utuu inni akkas naa godha harka isaan irra kaa'ennaan zayitii isaan obaasee jennaan kana na godhee jennaan minaan yoonuu jechuudha baanne miidiyaa isaaniitti iyyuu dabaru. Abadan Yesuus Kiristoosiin kan nun agarsiifne nu fayyadu. Ofumaa tan caaccaatu malee ofumaa iyyitu malee lattanii Yesuus Kiristoosiin hin argitan taatanii naan hin furamtan, hin fayyitan. Dhuguman isin hin jedhu, hin fayyitan. Fooniin hin fayyitan, hafuuraan hin fayyitan. Karaarraa kaattaniitu Yesuus Kiristoos karaadha har'ayyuu.
Yesuus Kiristoostu dhugaadharrayyuu, Yesuus Kiristoostu jireenya arrayyuu. Gara Yesuus Kiristoos kottaa, gara Yesuus Kiristoos dhaqa, Yesuus Kiristoos duukaa sokkaan isiniin jedhaan. Akkasidha namni Waaqayyo itti dubbate, namni Waaqayyo itti dubbate kan nuti ittiin beeknu miinjee yoo ta'edha gabaabaadhumatti. Miinjeen na ilaalaa hin jedhu. Kan inni irratti hojjetu misirricha akka inni mul'atudha yeroo hundumaa. Miinjeen isheen durbaas isheen dhiiraas miinjoodi mushurroonnii fi dhirsi misirroo akka isaan mul'atan irrattidha kan isaan hojjetan. Miinjee taatan jechuudha. Malee ofii keessanii bareeduudhaaf ofii keessanii ilaalamuudhaaf utuu hin ta'in jarri akka isaan mul'atan gochuudha. Misirroota miinjee taatan jechuudha. Tajaajilaan tokko, raajiin tokko miinjee. Ani miinjeedhaa jedhee. Wal argitaniitu mana ana biraa sokkaasin ammayyuu warri dhuftan deebi'aa deemaa isa duukaa jedheen Yohaannis Cuuphaan qobaasaatti tajaajiluu jechuun akkas. Uummata Yesuus duukaa dachaasanii qobaatti hafu. Yesuus Kiristoosin ol baasanii ofii gad bu'u. Yesuus Kiristoosin mul'isanii ofii dhokachuu. Raajiin inni sirriin sakan. Sawarri har'a afuuftuun kuni asii gadi kaapportii uffattee biyyarraa adda ta'anii namni akka isaan ilaaluuf wayyaa addaa uffatanii qulfii 24-25 asii gadi hodhatanii mataa goofaree gubbaa sanitti isa kana miti. Isa kana miti. Isin nun fayyiftan, isin nun gargaartan, isin waa'uma tokkoyyuu nun gootan. Yesuus Kiristoos saba kana kan fayyisu. Yesuus Kiristoos saba kanaaf kan barbaachisu. Yesuus Kiristoos duukaa sokkaa sabaanan jaara kana biraa deebi'a. Yesuus Kiristoosidha kan isin fayyisu. Yesuus Kiristoosidha hibboo keessan kan eegu. Namni Yesuusin sin agarsiifne balbala keetti hin butiin, mana keetti hin butiin, nama sana bira sin dhaqiin Yesuusin nama sinitti agarsiisu barbaada. Isaanidha. Warra mushurraa of godhan utuu hin ta'in warra Yesuusin mushurricha agarsiisan isaan bira deema. Furmaanni keessan gaafa sana waan isin barbaaddan, waan isin barbaachisu gaafa sana argattu. Yesuus Kiristoosii wajjin wal agartan jechuun dhimmi keessan xumurameera jechuudha. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Jarri kun immoo kanan gootu. Kanaani sobduu ta'uu ishee kan isin adda baafattan. Waaqayyo gooftaan isin gargaaru. Sagantaa isa itti aanutti hojii miinjee deeply keessa seenneetu walii wajjin haasofna warra sobdoota kana akka isaan sobdoota ta'an sagalee kanarra dhaabbanneetu adda baafanna qabxii isa lammaffaa jechuudha. Waaqayyo gooftaan isin eebbisu. Egaa sagantaa sattaa nutti deebinee wal agarra. Waaqayyo gooftaan isin eebbisu. Obboleessa keessan faarfataa Eliyaas Gabulaati kun sagantaa birmadummaati. YouTube chaanaaliidhaan kan inni isin darbu Eliyaas Gabulaa Official Channel kan jedhu irrattidha kan inni darbu roobii galgala sa'aatii 3 walakkaadhaati kaasee yeroo hundumaa isiniif darba. Waaqayyo gooftaan guddisee isin eebbisu. Egaa sagantaa keenya jalqabaa akkaataan xumuraatti waan nu hordoftaniif gooftaan isin eebbisu. Kaameraa kana qabachuudhaan jalqabaa amma xumuraatti na wajjiniin kan ture obboleessa koo Sooressaa Getaachoo gooftaan isa eebbisu. Giraafiksii isaa hojjechuudhaan Yoonaas Getaachoo Waaqayyo bakka itti jirtutti si eebbisu. Hojiin kee kan eebbifame ta'u siin jechuu barbaada. Sabii jalqabaa kaatanii amma yoon kanatti nu hordoftan Waaqayyo gooftaan guddaa isin eebbisu. Nama torbanii nu haa godhu. Gooftaan maccaa lafa isin jirtanitti isin wajjin haa ta'u. Dhugichi birmaduu isin baasa. Dhugichatti qabamaa jiraadhaa. Nagaatti gooftaan isin wajjin haa ta'u. Eebbifama. Kana limitii naaf ibse ifatti na baasee cubbuu koondumaa naaf dhiise.